Good evening, doctor. I have been coming regularly. Akkam oolte Dr. Zakir. Ani waggoota hedduuf yeroo ati konferansii Peace TV qopheessitu hunda haasawaa kee irratti argameera. Kan amma si gaafatuu barbaade. Ani amma manguddoo maatii lama jidduu jiruu taheera. Maatiin lameenuu muslima. Intalaa fi gurbaa maatii lameeniituu niin beeka. Ijoolleen tunniin wal fuudhuu barbaadu. An ammoo manguddoo ijoollee tana walitti fidee waliigalcheedha. Amma ijoolleen tun gaa'ela ijaarrachuudhaaf tahan. Gaafiin kiyya namni muslima hin ta'in nikaa ijoollee tanneen lamaan jidduutti raawwatamu kanaaf ragaa ta'uu danda'a? To the nikah. Brother, that's a very good question. Obboleessi gaafii bareedduu gaafate. Inni hiriyaa lama kanneen muslima tahan qaba. Maatiin tokko kan gurbaa fuudhuuti. Tokko ammoo tan intala heerumtuuti. Inni manguddoo jara lameen walitti fiderraaye. Gaa'ela kanaaf ragaa ta'uu hin danda'a. Isaantu ragaa nuuf tahi je'ee na gaafate. Hayyee isaantu ragaa nuuf tahi je'ee isa gaafate. Ragaa ta'uu hin danda'a je'ee gaafate. Ta'uu ni dandeessa. Garuu ulaagaa takka yoo guutte qofa. Ulaagaan sun guutamuu qaba. Yoo Allah malee rabbiin biraa hin jiru. Akkasumas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti jettee ragaa baate. Nikaaha isaanii saniif ragaa ta'uu ni dandeessa. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. Galatoome. Obboleessa gaafiin kun dubartii musliima hin ta'in irraa dhufe. Asuma nu keessatti argamti. Garuu waan sodaatteef gara maayikiroofoonaa dhufuun barbaanne. Gaafii isii sii dubbisa. Yoo intalti musliima hin ta'in takka dhiira musliima taheetti heerumuu barbaadde, gurbaan musliima ammoo akka isiin musliima taatu waan barbaadeef osoo hin dirqisiisin akka islaamummaa qeebaltu yoo gaafate rakkoo qaba. Jechuunis maatiin gurbaa akka isiin islaamummaa qeebaltu gaafatuun rakkina qaba. Lammaffaan intalti musliima hin ta'in takka yoo gurbaa musliimaatti heerumte ammoo osoo islaamummaa hin qeebalin barsiisa islaamummaa keessa jiru seeraan yoo hordofte rakkina qaba. Maqaan isii Koshbuu jedhama. Barsiistuudha. Is it wrong on the part of the girl to follow the religion but without converting? Her name is Khushbu. She is a teacher by profession. Sister asked the question that the non-Muslim had to ask a question. Obboleettiin teenya gaafii dubartiin musliima hin tahin gaafatuu barbaadde bakka buutee gaafatte. Sunis intalti musliima hin tahin takka dhiira musliimaatti heerumuu yoo barbaadde gurbaan sun akka intalti islaamummaa qeebaltu gaafatuun isaa sirriidha jetti gaafiin. Akkasumas intalti musliima hin tahin takka barsiisa islaamummaa cufa osoo musliima hin tahin yoo hordofte fudhatama qabaa jettee gaafatte. Qur'aanni suuraa Al-Baqraa suuraa lammaffaa aayaa 221 irratti akkana ja'a. Isin warri rabbitti amane dhalaa amantii hin qabne hin fuudhina. Itti fufuudhaanis isii namni gabara godhate tan amantii qabduutu dhalaa amantii hin qabne tan bilisa taaterra caalaa ja'a. Gabraas yoo taate fokkottuus yoo taate intala mu'minaatu wayya. Intala mushrikaa bareedduu fuudhurra intala muslimaa fokkottuu fuudhuutu wayya. Tarii isiin dubartii haalaan bareedduu tahuu dandeessi. Tarii giiftii tahuu dandeessi. Tarii tan qabeenya qabduus tahuu malti. Tahullee intala mu'minaatu caala. Gurbaan muslimaa tokko intala takka fuudhuun dura akka islaamummaa qeebaltu gaafatuun sirriidha. Gaafii jettuuf deebisaan inumaa gaafachuun dirqama kan jedhu ta'a. Yoo isiin islaamummaa qeebalte malee isii fuudhuun danda'u. Fakkeenyaaf saayikilaatu jira haa jennu. Goommaan saayikilii sanii inni tokko kanuma isaati. Tokko ammoo kan makiinaa qonnaati. Saayikiliin sun deemuu ni danda'a? Hin danda'u. Goommaan hundi kan saayikilii tahuu qaba. Yoo tiraakteeraas ta'e goommaan hundi kan tiraakteeraa tahuu qaba. Sababni isaa jireenya keenya keessatti maatii ijaarannu keessatti galmi ijoon gahuu barbaannu jannata waan ta'eef warri maatii ijaarratu wal fakkaachuu qaba. Gaafiin lammeessoo ammoo intalti takka osoo islaamummaa hin qeebalin barsiisa islaamummaa hordofuu dandeessii ja'a. Laal islaamummaa qeebaluu kee namatti himuun dirqamaa miti. Gara maayikiraafoonaa dhuftee Allah malee rabbiin dhugaan gabbaramuun jiru jechaa dubbachuun dirqamaa miti. Yoo islaamummaa qeebaluu kee namatti himuun jireenya kee irratti dhiibbaa fidate qalbii tee keessatti jettee rabbii ol aanitti himatti gahaadha. Ragaan siin barbaachisu kun walii galtee sii fi rabbii kee jidduu jiru. Kanaafuu sirni addaa gara islaamummaa seenuu keetiif qopheeffamu hin jiru. Garuu himachuun filatamaadha. Sunis akka namni biraa karaa sirrii hin taaneen sin hubanne taasisa. Haa ta'u malee yoon himadhe rakkootu na mudata jettee rabbi qofatti himattee qalbii keessatti qabattee seeraan hordofte alhamdulillah amaneetiin jira ja'anii arrabaan himachuu caalaa gochaan agarsiisuutu barbaachisa. Dubartiidhaaf islaamummaa qeebala jettee labsattee hordofuu dhabuurra osoo qeebaluusii hin labsatin barsiisa islaamummaa hordofuutu isiif jaalatamaadha.
waanin je'e sirritti naaf hubatte intalti muslimaa takka osoo islaamummaa qeebaluu isii hin labsatin barsiisa islaamummaa hordofuutu eega qeebaluu isii labsatteen booda hordofuu dhabuurra isiif caala. Labsachuurra dalagaarra oolchuutu barbaachisa. Kun waan isii fi rabbii jidduu jiru. Wantoota islaamummaa keessa jiran raawwachuu jalqabuun isii waan hunda namaaf ifa taasisa. Salaatuunsii rabbi tokkicha akka tahee fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo ergamaa isaa tahuu waliigaluu sii mul'isa. Wayita iqaamaa salaataa gootu rabbi tokkicha akka tahee fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo ergamaa isaa akka tahe amantee jirti. Dhumte dubbiin kanaafuu barsiisa islaamummaa hordofuu jalqabnaan labsachuun isirraa hin eeggamu. Dubartiin filmaata lammaffaa filatte taanaan deebisaan an isiif kannu labsachuurra dalagaarra oolchuutu hedduu barbaachisaadha kan jedhu ta'a. Garuu yoo labsatuu barbaadde ammoo sunis ni ta'a. Labsatuu ni dandeessi. Deebisaa asiif kanne jeetiin abdadha.